Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa Ayantuu Asallaa jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtatti isaa qaqqabu. Bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo eegdanii isiniin jechuu jaaladha. Egaa kasamuuna kana isin jalaa badeetoo jira. Gabaa ayyaanati ayyaana namootaafis meeshaalee galchuudhaaf olii gaddeema. Viidiyoon isaatillee isin bira hin ga'a. Yeroo isaa eeggatee toon isiniin jedha. Egaa kaamee waa'ee isaa osoo hin ta'in amma waa'ee ayyaana wal qabatee qaala'iinsi jireenyaa maal fakkaachaa jira. Egaa ka ayyaanni torbee kanaadha. Torbee irraatti ayyaanni garuu guyyaan qaban guyyaa shambichaadha jechuudha. Gabaa gabayyeeffachuudhaaf isaa wal qabatee lukkuun, hanqaaquun, dhadhaan, zayitni, shunkurtii maal keessa jira kan jedhu hunda isaatu tartiiban isinitti hima. Egaa akka argaa jirtan kana handaanqoo kana biteetan jechuudha. Dhadhaanis biteetan jira. Maaliif guyyoota jirtu waan ta'eef guyyoota kana kanneen bittee jala baafatte jechuudha. Egaa ka dubartoonni biyya keenyaa jechuun itti gaafatamummaa jechuun waan xiqqaa miti waan ati ofii keetii mana keetiitti itti yaaddee jala baafattudha jechuudha. Isiniin jechuun jaaladha. Kana wal qabatee mee maatii keessan maal yaadachaa jirtan? Keessattuyyuu warroonni abbaa manaa kophaa jiraatee ijoollee qabeetoo jiru irraa wal qabatee akkasuma immoo ijoolleedhaan wal qabatee tariitii maatiin haatii fi abbaan baratamee jira. Odoo isin hin da'inis jireenya isaa hin jiraatanii wal qabanii argannaaf dhabaa keessatti illee wal qabanii waan jiru akkaataa itti mana ofiitiin ayyaana ofii ayyaaneffatanii godhatan. Ijoollee keessan hoo maal yaadachaa jirtan? Warri abbaa manaa dhiiftanii baatan ayyaana kana irratti qophii akkamiin qopheessaa fi jirtan? Dhiyeenya fageenya irraa kaatanii kan jedhu walumaan ilaalla. Ayyaana illee asumaan dasas hoggaa goonee borus gaafa galtaniif muuxannoo isinii ta'a kan jedhudha jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoonni biyya keenyaa qimamii wantoota akka kana bakka gizee ji'atti gali ni qopheeffattee xumurratti jechuudha. Kanaafuyyuu kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha. Haalli jiru isiniin jedha kanamaa wal qabatee too mee waan ta'uu fi hundumaayyuu waliin ilaalla. Mee karma kallattiidhaan karaa viidiyoo kiyyaatitti har'a mata duree kiyyaa qabadhee dhufeetitti deema jechuudha. Viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala keenya faaraa taatan hoggaraattan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taa'ichuun gamanuma affeerraa kuuti. Warroonni faana turtii gootan hedduu tokko galatooma. Viidiyoo kana sheer godhuudhaan itti buhaara tokko. Wanni kun waan adda ta'ee fi miti ayyaana yaadannoo biyya keessanitti jechuudha. Waan dadammaqxan keessa waan dadammaqu wayii qaba jechuudha. Gaafa laaltan kanaarraa kan ta'een qabadhee too dhufeen isin jechuu jaaladha. Egaa kaanarra guyyaan qabus hojiidhaan kaanis wal qabatee guyyaan qabu sanbata kanaan waan jiru hundaayyuu sanbata kanaan dhadhaafaa fichisiifadhee dhadhaan meeqan jira odoon kana lukkuu hin deemin dhadhaan margaatii fi dhadhaan warii dallabanii garaagarummaa qaba ni beektu ka. Warri hin beeknen asumaan baraan isiniin jechuu jaaladha. Dhadhaan bakka jedhe 800dha garuu dhadhaan margaa karaa margaati biyya margaati waggaa fichisiifatan ta'e kiiloon 1,200 haga 1,500 deemee jira jechuudha. Dhadhaa kiiloo takkatti. Kanaafuyyuu kana dhadhaa takkattiin kiiloo takkatti haga kana geesse jechuudha. Baay'ee miti gaafa baqsitan dhadhaan kiiloo takka akka argaa jirtan kun sochaasaa isinitti argisiisaa jira. Dhadhaa kiiloo takka jechuun baay'ee guddaa ta'eeti miti wanni ittiin hojjettan hundi isaatuyyuu dhadhaadha yeroo ayyaanatti wal qabate jechuudha. Egaa akka hundu akka mana ofiitittidha. Tarii kana dhadhaadhaatti goonee fayyadamnee jira. Akka ayyaantu ta'een isinitti maatoo jira jechuudha. Kanaafuyyuu kana fakkaatan isiniin jedha kanarraa wal qabatee maatii keessan hagam yaadattanii jirtan kan jedhu asumaan yaadannoo isinii ta'a. Guyyoota qabdanittis warri yaadatin guyyaa 5tu jira. Guyyaa kana keessatti maatii keessan yaadadhaan isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka'amma immoo kara lukkuu hoggaan darbee lukkuun meeqan jira. Lukkuu kaachirratti argartanii lukkuu kun baay'ee bareeda. Lukkuu kana ani waan sin ajaa'ibu keessa jechuudha. Baay'een jaaladhe. Baay'ee jaaladhee tan bite. Lukkuun kun akkamiin bitamellee hoggaa jettan ta'e lukkuu caarataadhaan bitameedha jechuudha. Wanni kennaan dhufee kennaa gubbaarratti caarataadhaan binne jechuudha. Caaranneeto andaanqoon roormaanii andaanqoon kuuwwan akka barbaadanitti miti jechuudha kan argamuu danda'u. Kanaafuyyuu caarataadhaan binne hoon kana jedhu andaanqoon gabaa keessaa dhabameetti miti guutee jira. Handaanqotu oddoo jira. Handaanqotti bashitaa fida jennee caarannee handaanqoo kana bitannee isin jechuu jaaladha. Handaanqoo baay'ee guyyaa kaleessatu guyyaa qidaamete jechuudha. Viidiyoon kun amma sin bira ga'ee hin beeku. Har'i sanbataadha. Guyyaa qidaametu handaanqoon haga 1,200 haga 1,800 handaanqoon xiqqoo taate handaanqoo xiqqoo taate 800 kan jedhan harka keessan isin guutattu. Handaanqoo jabaa ta'e haga 1,500 minaamina deemeera jechuudha. Handaanqoon tokkicha handaanqoo takkattiin jechuudha. Namni kamuu qalatee nyaata gizee kana keessa.
namni hin qalanne hin jiru. Hanqaaquun illee sanuma hanqaaquun yeroo darbee tsooma keessa jechuudha. Tsooma ji'a lamaanii keessa warroonni amantaa kiristaanaa taatan yookaan ortodoksii taatan ni beektu isiniin jechuu jaaladha. Tsooma ji'a lamaa hin nyaatamu jechuudha. Akka ortodoksiitti wantoonni wariirraa uumamee hanqaaquudhaan deebisee birrii 8 taatee turte hanqaaquu takkattiin jechuudha. Amma garuu birrii 12 guyyaa kaleessaa 12 oolte hanqaaquu takkittiin jechuudha. Kana isiniin jechuu jaaladha. Egaa kanaan wal qabatee baga isiniin gahe gaafa biyyaan onlaayinii irraniin firoota keessan kaan jettan firoota waan jedhu fira hunda firfirsaa waliin gaa jechuu kootiin harmee keessan bira dawwaltanii dhala keessan bira dawwaltanii abbaa keessan bira dawwaltanii abbaa manaa keessan bira dawwaltanii baga isiniin gahe gaafa jettanii kana baasee bitee ofii hojjechaa maaliif na yaadanne jedhu. Ati mana ormaa keessatti kanaa osoon argin dabarsatu isiniif ilaalu warri biyya keessa jiru jechuudha. Baga siin gahe maanaan hin jedhini kan jettu bichaa dhalaaluu isiniin jechuu jaaladha. Kanaafuu maatii keessanittis akka garaan isaanii isinitti hin gaddinetti haga dandeessan bunas ta'u yeroo ayyaanaa kanarratti yaadadhaan isiniin jedha. Maaliif baasii guddaa qaba ayyaana irratti jechuudha. Namni keessummaa qabu. Qirci iyyuu yeroo kana keessa jechuudha. Qirci biyya keenyaa yeroo kana keessatti 4,000 gadi qirca tokko madaba tokko furatu hin jiru jechuudha. Kanarratti baasee biyaansi ayyaana kanarratti namni 10,000 gadi baasu hin jiru. Xiqqeessan isinitti kanarratti isa san 2,000 keessaa gargaartanii 3,000 keessaa gargaartanii eebba argattu. Kana hoon jedhu immoo isin kanaan argitan mana ormaa keessatti gola ormaa keessatti onlaayinii irra laaltan malee isin miidhamaa nama kaan tajaajilaa jechuu kooti miti. Haga isinii danda'ame jechuu koodha malee jechuudha. Malee ani kennaa kanarratti kana kennaa akkas ta'a maalii ta'a kanarratti nu daawwan. Nuti warra biyya jirru isin warra biyya ormaa jirudha miidhamaan. Haa tolu haa badu guyyaa ayyaanaa kana achiis fiddee mana keenuma guuttatta. Hir'ina keetis haa ta'u guutuu keetirraa isaa ta'u mana keen guuttatta. Ati garuu kan mana ormaa keessa jirtu sun akkuma jirtutti teessa jechuudha. Onlaayinii irra laalta malee ijoollee takkatu iyyuu mana wayii walitti ijoollee keessattuu mana boqonnaa jirtutu iyyuu waan ta'e wayii hojjetateetu nyaatee isaayyuu itti gammadeeti miti. Onlaayinii irra fiigaa akkanatti ayyaana dabarsee biyyi keenya jechaate jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha ayyaana wal qabatee tooyi. Haalli zayitaatillee zayitiin yeroo darbee 900 fi zayitiin abbaa shanii 950 ture amma 1,200 haga 1,300 deemee jira jechuudha. Shunkurtiin kiiloon haga 70 deemee jira 60 70 jira. Ittuma fufa jechuudha ka torbee tana keessa guyyaa shanii tana keessa haga 90 haga 100 illee deema jechuudha. Kanaan jira gabaan ayyaana wal qabatee isiniin jechuun jaaladha yeroo kana keessa. Kanaadhaa warroonni isinitti tole akkuma isiniin jedhe laayik gochuu hin dagatinaa warri isinitti tole illee sheer godhaa akkuma dura isiniin jedhe egaa qophii ayyaanaa ittuma fufaa viidiyoowwan adda addaa viidiyoo ajaa'ibaa torbee kana keessa kan isin bira ga'u kan itti gammaddanis wantoota baay'een hin jiru isin bira hin ga'a isin bichaa laayik godhaati sheer godhaa ijoollee bira ga'ee warroonni kun immoo sabiskiraayib godhe akka ayyaana kanatti bohoranii isiniin jechuu jaaladhaa hedduu takkan isin jaaladhaa. Baay'een isin kabajaa bakka jirtutti nagaa naa ta'a ayyaana gaarii isiniif haa ta'u baay'ee.